سنافيدي سلايون الران فتميرا نجرات استوال ديدا كان كيتون كونن غابسيفني أما سيتو جراد ركوبو waaqa keenya guddifnee galateeffannaa torbaanii gara torbaaniitti nu dabarse guyyaa har'aa kana haala kana fakkaatuun akka isa waaqeffannu waaqa nu gargaare maal jenna hedduu galanni sahaa ga'u jenna guyyaan har'aa kun anaaf isiniif waldaa kennaaf saba kennaaf biyya kennaaf guyyaa addaati guyyaa addaa kanaaf waaqa kiyya guddisee galateeffadha ganama kana asitti sin argu kiyyaaf guddisee gammada hundumti keessanuu baga nagaan dhuftan waaqayyo maqaan isaa ka ulfaate haa ta'u diqqeennuma kiyya irraa lallabaa yeroo dheera lallaba irratti gariin keessan dhalattanii illee hin jirtan gaafa lallabuu jammaru nama fuuldura dhaabachuun nama sodaachisa akka hennaa as dhaabatanii dubbatan kanaa miti garatu nama naa ammoo haa ta'u lallaboota keessattuu urga Ameerikaa dhufe lallabe keessaa akka lallaba kanaa nanaasisan jiru gaafa paasterii Roobaat sagantaa guyyaa kanaa fudhadhu jee dide akka hin jenne akkuma amma isaan jedhan kana ishi akka hin jenne illee hirrifadhe maaf guyyaa har'aa guyyaa addaati haala addaatiin namarraa dhaga'uuf namni eegaa haala kanaan namni taa'ee nama eegeeti ergaa attamii kennuu danda'a ergaan an saba kanatti dubbadhu dhuguma sabni kun irraa waa baratee gala waa wayii fudhatee gala an urgee kana dhaabadhee saba kanatti dubbachuuf gayaa jedhee of gaafadhee gayaa miti jedhee sodaadhe ammoo haa ta'u ka dubbatu ennu maqaa waaqayyo ka ulfaate haa ta'u an fakkeenyumatu fuuldura kana dhaabata malee waaqayyotu dubbata ameen paaster illee waan san beekan natti fakkaataa uduun jalqabne naa kadhatanii amma jabaadheera ameen amma akka qaraasan sodaadhu jechuudha waan tokko yaade amma ishee maal dubbadhaa jee hagee irratti maal jedha uduu manni kiyya jigee jiru isin mana keessan ijaartanii mana oo'aa keessa rafuun hennaan isaa ammaaree jedha akkasiimi akka eertuu kana isinii hin dubbanne isin urga manni kun hin ijaarra jedhameetinii jala qabee kennaa jirtan akkasiimiti saba waaqaaf uf dabarsee kennu ayyoo maal jedhu kennaa jedhee itti hima sabni kun saba beeka adda wanta mana kanatti walitti qabamneef hundumti keessanuu hin beektane garuu anini horii kennaa isiniin jechuuf mooraalii guddaan qabu isinuyyuu horii kennaattan waan ta'eef ani immoo adda maallaqa waldaa kanaaf kennuu qabdan sababa kanaaf jedhee akka horii kennuu qabdan isinitti himuuf fuuldura kana hin dhaabanne maaf akkuma isiniin jedhee isinuu kennaa jirtan kennuufis dhuftanii as jirtu ammas ta'ee fuulduraaf ummata waaqaaf mana waaqaatiif kennuuf qophaa'eedha isin ummata akka keessanii kana qabaachuu kiyyaa fi hedduu boona hedduu gammada isin walakkaa taa'ee isin wajjin waaqeffachuu kiyyaa fi baay'ee gammada isin irraa ta'uu kiyyaa fi saba keessan ta'uu kiyyaa fi obboleessa keessan ta'uu kiyyaa fi teessan ta'uu kiyyaa fi hedduu gammada isin saba nama boonsu isinii saba wanti biyya lafaa fixeensa ganamaa ta'uu beektaniitini wanta dhufuufi kan jireenya fuulduraatiifi kan ijji namaa hin argine kan gurri namaa hin dhageenye isa jiruu bara baraatiif ummata qophaa'edha eegana sabni jiruu bara baraatiif qophaa'e sabni mootummaa mana samaayitiif qophaa'e sabni deemsa kana'aanii jala qabee waan birrii itti himuuni akka waan lij le'innaata miti maal jette jedhan astamaarich akkasiimi akka daa'imattiin haadha ofii akka itti dayan barsiiftee jechuudha
mana waaqaa ijaaruuni saba kiyya eebba guddaa fi barakata guddaadha. Isin wanti adda hojjechaatiin jirtanii eebba guddaa. Kana namni baay'een garuu hin hubatu. Beektonni addunyaa kanaa kan hin beekne isiniif maal godheera jedha? Beeksiseera jedha. Qaqqaroonni addunyaa kanaa kan hin hubanne isin maal taataniittan jedha? Hubattaniittan jedha. Isin wanta qaqqaroonni biyya kanaa, saayintistoonni biyya kanaa, falaasfaan biyya kanaa hin hubatin hubattanii mana Waaqayyoo jireenya bara baraatiif isin qopheessu fulaa itti shaakaltan ummata ijaaruuf fuuldura kana jiru. Kanaaf Waaqayyo dachaa ammas dabalee isin haa eebbisu. Ameen jedha. Naa ulfaadha. Ani adda karaa addaan fo'ame wanti isin wajjin dubbachuu fedhu naa dhagaa waliin jirra. Anadha karaa addaan fo'ameen isin wajjin dubbachuu ka fedhe kitaaba hageeti miti. Isin mana keessan oo'aa keessa ciiftanii ummata mana waaqaa gatee miti. Kanaaf adda san isinitti himu. Ani adda karaa addaan fo'ameen wanti isin wajjin dubbachuu fedhu Waaqayyo anaaf isin hagam eebbiseera. Waaqayyo anaaf isin hagam eebbiseera. Eebbi Waaqayyoon irratti hagam akka baay'ee ta'e. Eebbi Waaqayyoo isin irratti hagam akka baay'ee ta'e. Waaqayyo jireenya keenya hagam akka eebbiseeru kana isin wajjin dubbachuu dhufe maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Isin saba eebbifame. Isin saba Waaqayyo eebbise. Annama Waaqayyo eebbise. Eebba kana waan dhamdhamee fi eebba kana waan nyaadhee fuuldura keessan jira maqaa Waaqaa ulfaate haa ta'u. Isinillee urgee kana ka jirtan eebba kana waan dhamdhamtaniif, eebba kana waan argattaniif, eebba kana waan dhuddaniif. Gaafii tokko si gaafadha. Naa dhagaa guddaa isinitti hin fudhadhu, isinitti hin dheeressu, garuu waan dubbadhu akka na dhageettan fedha. Gaafii tokko isin gaafachuu fedha. Eebbi Waaqayyoo sirratti hagam baay'ata. Waaqayyo hagam si eebbiseera. Waan Waaqayyo isiniif godhe himaa osoo isiniin jedhanii maal himtu laata? Waaqayyo maal si godhe jedhee oduu as isin baasee isin gaafadhe Waaqayyo maal naa godhe jettanii natti himtanii. Waaqayyo kan isin eebbise kuntaalaan si eebbise moo gindoon si eebbise moo kooboon si eebbise? Namoonni kooboo hin hubanne mee? Kooboon isa maal kooboon eenyutu naa hima Oromiffa biraatiin? Korojoo xiqqoo. Nu biratti yoo kuntaalli guddaa ta'e walakkaa kuntaalaa yoo ta'an ishee xiqqoo jechuudha. Waaqayyo kanneen keessaa isa kamiin isin eebbiseera? Waaqayyo gaafii arfaffaa yoo Waaqayyo si eebbisee eebbaa Waaqayyo sitti baay'ateera ta'e galata Waaqayyo eebba si baay'isee maal gootee taati? Kana of gaafadhaa. Yoo waa gooteetta ta'e dhuguma wanti ati gooteettu suni gaya jettee yaadda. Waaqayyo waan si godhee fi Waaqayyo kana naa godhe jettee wanti atini sababii Waaqayyo hagana na eebbisee fi kunoo an Waaqayyo kana godheera wanti ati jettu wanti suni gayaadha jettee yaadda. Kunneen gaafii ofii keessanii ofii deebisuu qabdan. Ilaa Waaqayyo Abrahaamin akkas jedhe. Har'a waan Abrahaam irratti waliin dubbanna. Waaqayyo akkas jedhe Abrahaamin kitaaba warri qabdan kitaaba qulqulluu kitaaba uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa naa baasa. Achi biratti Waaqayyo waan ajaa'ibaa tokko Abrahaamitti dubbate. Isin hundumtinuu na waliin baasa. Isin Abrahaamii addaati. Guyyaa har'aa Abrahaam anaaf isin kitaaba uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Namni baastan wajjin dubbifna. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamin biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, maatii kee keessaa bayitii gara biyya ansi ergu na waliin dubbisaan jirtan jechuudha.
Ameen. Waaqayyo isa eebbisu. Lammii kee keessaa, saba kan kee keessaa, biyya kan kee keessaa, qe'ee kan kee keessaa, biyya itti guddatte keessaa maal godhi? Bayi gara biyya an si erguu dhaqi jedhe. Boqonnaa lama akkas jedha. Ani jedha saba guddaa si godhaa, si eebbisaa, maqaa kee nan guddisaa, eebbas in taataa jedha. Maqaa Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Maal si godhaa? Tokkoffamaa jedha. An saba guddaa si godha. Naa qalbeeffadhaa, naa dhagaa. Waaqayyotu Abrahaamiif kakataadha. An saba guddaa si godha. Irra deebinaa. Sin eebbisa, maqaa kee nan guddisa, eebbas in taataa jedha. Warra si eebbisan nan eebbisaa, warra si salphisan nan salphisaa, qomoo biyya lafaa hundumtuu sababii keetiif in eebbifamuu jedhe. Maqaa Waaqaa kolfaate haa ta'u. Sababii keetiif qomoon biyya lafaa hundumtinuu hin eebbifamanii jedhe. Yaa saba Waaqayyo, amma ofitti garagalaatii ilaala. Amma jireenya Abrahaamiitiif jireenya keessanii wal fakkeessa. Biyyi keessa jirtan kanaafi waan Abrahaam keessa darbe ilaala. Waaqayyo ka'iitii gara biyya hin beeknetti waa hunda dhiisi ka'i deem jedheen. Eenyuun beektan gaafa Ameerikaa dhuftan? Ameerikaan gara mudusiniin jedhaniiti gaafas kaartaa mul'isuu dandeettu. Ameerikaa ila kuunnoo garasi. Ila kuunnoo Ameerikaan karaa sanii yoo deebite karaa saniin bira dhatta. Ka jedhu beektanii? Waaqayyo akkuma Abrahaamiin itti biyyaa baase sanitti nu hundumtinuu biyyaa baane. Abrahaam gaafa Waaqayyo isaan ka'ii deemi maatii kee dhiisi, qe'ee kee dhiisi, saba kee dhiisi, dhalatte dhiisi deem gaafa isaan jedhe gaafii hin gaafanne. Abrahaam calluma jedhee amane. Kitaaba Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3. Ammallee gara isaadhaan nu gizee isinii kenna. Waa'ee Abrahaam achi biratti dubbata. Kitaaba Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 3. Caaffanni qulqullaa'aan waa'ee isaa maal jedha ree? Abrahaam Waaqayyoon amane. Kunis qajeellummatti isaaf laakkan jedha. Maqaa Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Ila dhugumaanuu gaafa korophilaa akkana jennee keessa seennu Waaqa amanneeti. Gaafa Ameerikaa deemna jennu Waaqa amanneeti. Gaafa kaanee deemnu Waaqa amanneeti. Ila Abrahaam gaafii baay'ee gaafachuu danda'a ture. Sababii Abrahaam qeessanii hin baaneef baay'ee ture. Waan hedduu gaafachuu danda'a ture. Umriin Abrahaamii deemeera. Anama dulloomeera. Reeffa kiyya biyyaana hin baasin jechuu danda'a ture. Garuu Abrahaami Waaqa cal jedheetuma amanee jedha. Inni Abrahaam Waaqa cal jedhee amane kun ammoo qajeellummatti isaaf laakkaa'amee jedha. Isaayyaasii boqonnaa 41 lakkoofsa 18 irraa leedhannee dubbifanne waan tokko argina. Yaa saba Waaqayyo, waan dhibaa deemaa nuun jedheera. Gara biyya hin deemnetti, gara biyya hin beeknetti Waaqayyo nu ergee dhufneerra. Ani iddoo gogaa fi ol ka'aa dhoosee isan keessaa bishaan nan yaasaa, dachee keessaa buqqitoota nan baasaa, lafa onaa iddoo ciisaa bishaan nan godhaa, lafa gogaa keessaas bishaan nan losaasa jedha. Maqaa Waaqayyo kolfaate haa ta'u. Duwwaa kenna dhufne natti maa namni gaafa Ameerikaa dhuftan birrii miiliyoona 1 qabattanii dhuftan. Natti maa namni gaafa Ameerikaa dhuftan mana bitattanii dhuftan. Natti maa namni utuu biyyaa hin dhufini makiinaa qabdan. Mee namni tokkochi harka naa baasa. Waaqayyo garuu biyya hin beekne, saba hin beekne, gosa hin beekne keessa dhufee maal jedhe? Akkuma Abrahaamiin itti eebbise lafa ati ijjatte dabarsee sii kenna, si badhaasa, saba si eebbise nan eebbisa akkuma jedhe Waaqayyo anaaf isin eebbise. Aniif isini lafa kana dhufnee eebba guddaa hin taane. Boqonnaa gara uumama boqonnaa 12tti sin deebisa. Boqonnaa 12 lakkoofsa 4.
irradhanne haa dubbannu. Kana irratti Abrahaam akkuma Waaqayyo isatti dubbate ka'ee hin adeeme Looxis isa wajjin dhaqee Abrahaam biyya Karaan yemmuu ba'ee nama waggaa 75 ture jedha. Urgee tana jala naa qaba. Abrahaam nama waggaa meeqaa ture? Waliin jirra 75 jaame. Nama ganna yootaan waggaa 75 ture. Abrahaam Saaraayii haadha manaa isaa Looxiin ilma obboleessa isaa qabeenya Looxii wajjin qabanii fi hojjettoota biyya Karaanii kan isaan godhatan hundumaa fudhatee biyya isaa biyya Kana'aanii dhaquudhaaf kan achiin gaani warri Kana'aanii yemmuu biyya sana turan Abrahaam immoo biyya sana keessa darbee hamma iddoo Sheek jedhamutti achi keessa hamma qixxuumoretti in adeeme. Waaqayyo yemmus Abrahaamitti hin mul'atee jedha maqaa Waaqayyo kolfaate haa ta'u. Gaafa Abrahaami biyya ergame saniin ba'u gaafa inni Kana'aaniin bayeetiin jedhu keessallee darbee ergoo Sheekam jedhamutti achi keessatti hamma qilxuumooretti in adeeme jedha. Keessa darbee deema haga qilxuumooretti. Waaqayyo boqonnaa 7 irratti akkas jedha. Waaqayyo yemmus Abrahaamitti hin mul'atee jedha. Saba Waaqayyo gaafii isinii qaba. Biyya Ameerikaatitti Waaqayyo isin mul'ate. Waaqayyoon argitanii harki Waaqayyo isinirra jira. Waaqayyo harka ofii asitti isin mul'ise. Waaqayyo waan isiniin jedhe qaba. Ila Waaqayyo na mul'ateera. Ila Waaqayyoon argeera. Ila harki Waaqaa na faana jira. Jettanii guyyaa yaaddanii tan jira. Ameerikaa keessatti ila kunoo dhuguma Waaqayyo akka Abrahaamiin baay'inaan jedhe na baase. Gariin kenna bee gaafa biyyaa baanu firuma hedannuu hin qabnu. Ila kunoo firasa hedadhee deemaran jennu bee hin qabnu. Gariin kenna bee biyya bonaati boonneerra. Gariin kenna bee salphanneerra. Waaqayyo garuu hedoo nuu ta'e, Waaqayyo garuu ulfinna nuu ta'e, Waaqayyo garuu kafana nuu ta'e biyya sanii baasee as nu fide. Baay'een keessan taree biyya Keeniyaa keessa hin baane ta'a. Refuujii kaampii hin dhanne ta'a. Kakumaa hin buune ta'a. Dhadhaabiin hin buune ta'a. Tikkaa hin teenne ta'a. Sanniin hin argine ta'a. Garuu warroonni kan argan haa himan. Warroonni kakumaa waan haa himan. Warroonni tikkaa dhaqan haa himan. Waan akkamii keessa darbanii akka lafa kana ejjatan. Waaqayyo kakuu waan galeefiif, Waaqayyo waan kakuu isaanii kenneefi singatu, sin dhiisu waan jedheefi adda biyya Ameerikaa keessatti namuu bashannane mana oo'aa keessa deemna. Maqaa Waaqayyo kolfaate haa ta'u. Mana amma qabdanii yaadattanii Waaqayyo ganaa kabraa isinii kenna. Ameen jedha. Qarshii amma qabdanii yaadattanii Waaqayyo ganaa kabraa isinii kenna. Makiinaa amma qabdanii yaadattanii Waaqayyo ganaa isinii kenna. Eebbi keessan gana hin eebbifamne isin ganaa walakkaanuu hin baane. Kaman tokkocha qabdu lama Waaqayyo sii kenna, kalama qabdu sadi sii kenna. Harki Waaqayyo guddaa. Dubbiin an jaaladhu isii tana boqonnaa 7 irratti haga Abrahaam iddoon bahe ila laala. Dubbii tana mee nafaana dubbisa. Urgee tana baay'ee jaaladhe. Kitaabuun kana innaa dubbisu iddoo tana baay'ee jaaladhe. Boqonnaa 7 ila gassiqaatii akka qinnifiitiin kaa'amteetti. Waaqayyo haga Abrahaamitti mul'atee ka'een booda akka qara nuu dubbifama ila akkas jedha. Ani biyya kana sanyii keetiif nan kennaa jedha. Ameen jedhi aboo. Waaqayyo gaafa Ameerikaa isin fidu ila haga dhuftanii asii jettan waan isiniin jedhe. Ani biyya kana isiniif nan kennaa jedha. Ameen. Waaqayyo biyya kana dabarsee anaaf isinii kenna. Kashakkaatti yoo jiraatte anaanaa kenneera. Ameerikaan ticha. Ameen. Ameerikaan teeti yoo amante. Yoo hin amanne ammoo keessa biyya sii kennamte keessatti akka keessummaa jiraatta. Waaqayyo gaaf tokko Dr. Nuguseen hadhas hin jiran hundi as jiraatanii mishaa ture. Gaafa lafa kana dhufu kiisiin kiyya duwwaa ture yaan. Hadha kiisiin kiyya guuteera yaan. Hadha immoo Dr. Nuguseen raabtaawii ture gaafa lafa kana dhufu $400 dhufe.
tarii baay'ee keessan irraa habtaamii ta'uu danda'a gaafsan. Maqaa waaqaa ka ulfaate haa ta'u hadhaan doolaara 4,400 hin qabu. Haleluuyaa. Waaqayyo biyya kana dabarsee naa kenni. Waaqayyo ila rooba urgeen atitti eebbifamtu urgee kana anaasitti si eebbisa naan jedhe. Ameen. Waaqayyo hunduma keessaniinuu akkas isiniin jedheera. Waaqayyo isin eebbiseera. Abrahaamiin an biyya kana sanyii keetiif nan kenna jedhe. Abrahaam iddoo Waaqayyo isatti mul'ate san iddoo aarsaa Waaqayyootiif hin ijaare jedha. Maqaa Waaqayyo haa ulfaatu. Kunoo bakka wanni nu feenu. Eertuu kana irratti waan torba argina. Waaqayyo Abrahaamiif waan torba kakate. Tokkoffaan anin saba guddaa si godha. Lammaffaa si eebbisa. Sadaffaa maqaa kee nan guddisa. Arfaffaa eebbas in taata. Shanaffaa warra si eebbisan nan eebbisa. Jahaffaa warra si salphisan nan salphisa. Torbaffaa qomoo biyya lafaa hundumaa hundinuu sababii keetiif in eebbifamuu jedhu. Maqaa Waaqayyo haa ulfaatu. Anamma isin haa gaafadhu. Wanti torba Abrahaamiif Waaqayyo gale keessa wanti isiniif hanqateeru maal inni? Wanti Waaqayyo Abrahaamiif gale anaaf hin kennine kan kana keessa naa hanqataa ka jedhu maal inni? Waaqayyo ansi guddisa jedhu Waaqayyo nu hin guddifne. Qaamaan hin guddanne, qabeenyaan hin guddanne. An seenaa tokko isinitti magaafa Naayiroobii ture waggaa 3 wayitaa kiiloo tokko hin edaane. Gaafa namni surree waggaa tokkotti waggaa lamatti surreen na qabee jedhanii surree biraa bitatani. An surreen tiyya jilbaan irra cittee tafaan irra dhumattee jijjiira malee guyyaa tokko kiiloon kiyya edee hin beeku. Gaafa Ameerikaa dhufe